Ashamaa harkafuun akkam jirtu hordoftoota obsiituu nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii isinis bakka nagaa taatan abdiin qaba. Inna arraa maalinni korosodha lixiin bukaayee jira garuu isinitti nagarsiisne akkattan bukeessu bukeessa jechuudha maaliifiin wanta haaraa miti aannan koobii tokko beeking powderiidha irshoo sukkaaraa zayitii isiniin jedha malee ashaboo xiqqooshii na akkasii bukaayee gaddeebi'ee amma toshuu fi isiniin jedha amma hojjechaa sila jiramuufu na isa wajjin immoo kan hojjennu zaatarii zayitii wajjiniin qopheeffadhe na jubun heeridha inqulaaliidha jechuudha. Inqulaalii baddaa dibama na akkasii waan qallaadha waan nyaata qallaadha dafee gahuudha. Wanni sa'aatiif finne daqiiqaa 20 keessatti bukaa'uu danda'a bakkee ho'aa yoo goon jechuudha. Wanna sa'aatiif fixuu miti dafee wanna gahuudha. Warroonni mana maadaamii jirtan daftanii kan hojjettanii geessuu dandeessu jechuudha. Namni hin beekne jiru yaani wanna tokko walirraa baratan bareeda jechuudha. Kana daamman Koroni jala gala mamulturu dafanya bakka dafee gahu nyaata bareeda jechuudha. Kuma sambusa sanitti addaan kunne jechuudha. Isinimmoo wanna barbaadan keessa gootanii inna barbaadan hojjechuu hin dandeessu. Isa kanammoo jabuniidhaan hojjetama. Garaa isaa keessa akkanatti sintaaqsiteen goona akka wannoo qarsii uumuuf jechuudha. Gidee marruu qoonjoo noo ariif baay'ee mi'aa. Maaliifin aannan sila bukaa'eefoo baay'ee minawani boka namatti tola jechuudha. Koroni jalas gochuu hin dandeenya, seetitti dafisuu hin dandeenya jechuudha. Korosoon ooyin dammoo faxaa'e akkasitti alchaasaa akka korosootti sila hojjetamuu fi korosoon jedhan namni isa fakkaata sila ta'e naa faxaa'eedha. Jibni juwan keeriidha addaan kukkutame jechuudha. Isa kana addaan kukkunne wanna barbaadaniin gosa sadiinis gosa afuriinis jechuun amma zaatarii fi jibuniin hojjechaa jirra.
እና akkanatti waliin geenye baddaasaan qulaalii diddiba akka bifti isaa bareeduuf jechuudha. bifti isaa baddaarran gisee bishaatee ba'e cululuqee bareedaa jechuudha. namatti tola. Sumsumidha. Zaatari wajjin hojjetamu samsumni. daqiiqaa 5 shaffafnee akka xiqqoo ishii kuffol jedhu jechuudha. akkanatti akka afuurri baanetti shaffaafidhaan shaffafnee daqiiqaa 5 xiqqoo ishii kuffol jedhu maaliifin bukkee akka bareedu jechuudha. sinindidha xiqqoo ishii eegee bahee jira bilchaatee jira baheetoo akkana fakkaata. ho'aadha jechuudha. baay'ee bukkee bareedaa gitanii na bareedu akka gaariitti bahee bukkee jechuudha. baay'ee gurguddate jechuudha. Lala keessa isaa akka gaariitti buka annoo jedhe jechuudha. bilchaatee bareedee baay'ee bareeda sooftii ta'e sooftii na akkasiidha. akkana fakkaataa dhimma isaa baay'ee bareeda ta'e isin jedha. akka gaarii bahee akka gaariitti bishaate jechuudha. keessa isaa agartanii qafoodha jechuudha. keessa duwwaa akka gaarii bukkee ho'aa sira ta'ee fi yoo ta'e kana caala firfir jedhee bareeda jechuudha. maaliif aannan sila qabuufu baay'ee bareeda. እና dhumni isaa akkana fakkaata baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha. namatti tola. ho'a kana shaayii wajjinis nyaachuun danda'ama. baay'ee mi'aawaadha. nyaata yeroon fidne jechuudha. hojjedhaa isin nyaadhaa baay'ee bareeda namatti tola isiniin jedha. kana fakkaata viidiyoon kiyya arraa isiniin jedha. na warroonni viidiyoo kiyya faaraa taatan subscribe godhaa. warroonni kun immoo laayikii koomentii sheer naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. isinan jaalladha. horaa bulaa. baay baay.